boqonnaa tokko lakkoofsa 18 Zakkaariyaas yemmus ergamichaan kun ta'uu akkamitti danda'a akkamittan beeka Zakkaariyaas yemmus ergamichaan kun ta'uu akka ta'uu akkamittan beeka anoo dulloomeera haati manaa kos barri ishee darbeeraa jedhe lakkoofsa 38 kana irratti Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo asan jira akka ati dubbatte anaaf haa ta'uu jetteen kana booddee ergamichi iddoo dhufetti deebi'e ilaa dhaggeeffadhaa lakkoofsa irra daddarbeen dubbise 18 kan hin dubbise kana seenaan kun seenaa namni baay'een beekudha sababni isaa wallamatu gidduu kanatti walitti dhufe waaqayyoof hin danda'amaa jennee kana shakkaan jira kan jedhu immoo haa ta'u rakkoon ergaa galgala kana nan fudha kan jedhe bareechina ilaal fuula keessa waaqayyoof hin danda'ama kan jedhe ibidda keessaa fayyaa ba'a ilaal kanaafan sitti maa ilaal waaqayyoof hin danda'ama kan jedhu bara beelaa quufa waaqayyoof hin danda'ama kan jedhu hospitaala keessatti billaa jala taa'etu hin danda'ama jedhe hin danda'ama kan jedhu ilaal dhaggeeffadhu waaqayyoof hin danda'ama jechuun bara hojiin hin jirre bara gabaan hin jirre bara galiin hin jirre hin danda'ama jechaa deema birrii yoo dhibe firri yoo dhibe hollaa yoo dhibe waaqayyoo waan danda'uuf dhimmati cimaadha jettee yaaddaa jirtu sun waaqayyoof danda'ama okay waan gurguddaa lamatu walitti dhufe wanni kun maalii jettee ona gaafatte Zakkaariyaas dulloome Elsaabeet dulloomteef Maariyaam ishee durba Maariyaam ganaadha yeroo ishee durba reefu haasaa jalqabdi kaadhimamtuudha Zakkaariyaasiif Maariyaam immoo wal fuudhanii gaa'ila dhaabbatanii turaniiru yeroon sokkeera isaan waa dhaban Zakkaariyaasii fi Elsaabeet ala dhabanii boo isaan nama lama Maariyaam immoo karaa ishee kan dhufaa jiru dhaloota baay'eetu bu'aa jira isaanis nama dhaban nama dhabe tokkotu qixuma nama dhabeetti sababa dhabeef sanaaf nama barbaachisu argataa jira qixa rakkatteet qixa muddamteet nama si barbaachisutu sii ka'an siin jechaa harka kee ol fuutaa dafte odeessitoota hammeessitoota sirraa urgufeera okay Elsaabeet sanyiidhumaan zariidhumaan luba warra lubaati Zakkaariyaas ofii isaatiiyyuu hojii lubummaa hojjeta erga umuriin isaanii deeme booda luboonni yeroo sanatti taraa naqatanii aarsaa dhiyeessu hixaana aarsu akka tasaa gaafa waaqayyo dubbii jalqabuufiif jedhu hixaan otuma deemu taraan aarsaa dhiyeessuu namicha isa rakkoo qaburra bu'a guyyaa itti rakkoon isaa furamuuf jedhu irratti dhufee hixaan irra bu'a guyyaa itti waaqayyo zarii isaa yaadachuuf jedhu furee tokko karaa isaa fiduuf jedhu tokko hixaan irra bu'a la guyyaan neege miti tasuma guyyaan ni akkuma yeroo kaanii carraan taraan waamichaa isa garuu hinni waamichaa taraan isa ammaa kun akka isa torban darbe akka isa ji'a darbe akka isa baroota darbe miti sababni isaa waamichi hixaan inni amma irra bu'aa jiru ila inni amma hixaan inni amma milikitaa wajjin deemu hixaan amma sirra bu'u kun milikita qaba milikita hiikamuu baatee sirra bu'u harka kee kennime hixaan galgala kana sirra bu'u milikita qaba
Milikkita furabuuke, milikkita hiikamuuke, milikkita qeenke hiikamu, milikkita nagaansi ta'u, milikkita ulfinni ta'u. Namni amanu tokko milikkita isa dhuma, milikkita hiikamu isaa argee ba'a. Ameen jedhee yaabbi, ameen jedhee. Okay. Hixaatu irra bu'a. Lubootaaf hixaan bu'a. Luboonni kun yeroo hixaan isaan irra bu'u akka hixaan isaan irra bu'etti aarsaa dhiyeessanii hixaana aarsanii mana qulqullummaa keessaa ba'anii galu. Guyyaatti hixaan irra bu'u. Waaqayyootu sagaleetti dubbate. Kakuun jira, sagaleen jira, garuu biqilatuun jiru, hijatuun jiru. Sagaleen garuu cimaan. Sagalee baattee qorame, sagalee baatee rakkate, ofii lallabaan, ofii luba, gaaffii kan namootaa furaa oola, nama meeqaaf kadhata, garuu innumti mataa isaa rakkoo qaba. Si'a baay'ee namaaf oolte, namaaf taate, namaaf gooteet ofii keetii dhabda. Nama namaaf godhu, nama namaaf yaaduuf nama hin yaadu. Ilaa dhaggeeffadhu. Lafa waamichaati, lafa sargeeti. Lafa cidhi wayii jiru. Baay'ee hagabuu kan ta'u isa waamicha dhaqa miti, warra nyaata qopheessan hagabuu ta'a. Warra qoramuutu warra zargii sana keessa warra ittoo qopheessu, warra buddeen muru, warra ndinii godhutu hagabuu ta'u. Sababni isaa hiruu beeku san namni isaan hin nyaatteettaa jedhu hin jiru. Hinni nyaate harka isaa dhiqatee afaan xargatee tokko. Abbaan immoo hinni waa hiru waa qabu garuu rakkataadha. Qorama. Waan gaarii tokko, waan cimaa tokko eegaartu taanaan. Waan cimaa tokko eegaartu taanaan. Ixaa milikkita milkaa'inaa qabu tokkoon nama lamarra bu'a. Milikkita milkaa'ina kan baatu ixaan tokko sirra bu'a. Ameen jedhi abbe. Ilaa dhaggeeffadha. Ixaan gaafa irra bu'u ixaa aarsaa, ixaana aarsuu. Akkuma isa duriiti. Akkuma isa duraa. Ixaan aarsuu, aarsaa dhiyeessuutu Zakkaariyaas irra bu'a. Amma waldaa kana keessa ishee. Fakkeenya asii fuudhu. Namni tokko machaamti wayii tokko dhufeedhuma akka keessanitti taa'uudhe girrigirri yoo baay'ise wayii qabaltanii gadi baaftu yookiin gad darbattu. Hamma maal taatutti, hamma qajeeltutti, amma akka namaatti yaaddutti gadi bayi. Namni hin jiru mam. Machaan hin jiru. Amma sammuun kee akka namaatti yaadutti gadi bayiidha. Amma akka namaatti dubbii kana fudhattutti gadi bayi. Maraatummaa fiitu jedhan. Akka namaatti yaadu. Hin ciniinaa, hin iyyaa, hin arrabsaa, maqaa namaadhaa waan meeqaasaa kanaafoo hidhuudha. Haasoftee uummata ala dhaabatee si eegaa jiru kana waan biraa barsiisurra hamma gaafasitti harrabi kee ashagamaadha jedheetu bira darbe. Mana sana kee ture amma ergamaa Waaqayyoo wajjin haasa'utti amantoonni alaa eegu. Maaf gadi ba'uudhe Zakkaariyaas jedhu. Alaa eegaa jiru. Turee gaafa gadi ba'u waa lakkaa ergamaa Waaqayyoo wajjin haasa'aa turuun isaa hin amnee jedhanii amantoonni homaa tokko hubataniifiti mana isaatti gale Zakkaariyaas. Gaafa manatti galuu haati manaasaa Elsaabeet garaatti baatte. Gaafa ji'a ja'a ga'u yeroo amma ji'a shaniitti mana hin ba'u jette isheedhumatu. Kunoo kakuudha, kunoo yeroodha. Hamma dhufeeoti jaartiin akkas ta'uunoo miraakiliidha. Gadi hin ba'u dafee hamma ji'a shan. Ji'a shan jechuutti ha mul'atu sirriitti. Hamma dubbiin mul'atutti gadi hin ba'udha. Hamma sirriitti biiftuun isaa namni hundumtuu asii achi ilaalee waaw Elsaabeet garaatti baatte hamma jedhuutti gadi hin ba'u. Yes. Gadi ba'uun kee nafu garuu waa quuqee mul'achuuf jedha. Attuma lallabuma kana dhaabdeedhuma amantii kana maqaama Yesuus Kiristoos argas gammee maaloo maal kana ramaasii jedhu waa quuqee mul'achuuf jedha. Eebba quuqee mul'atu duukaa osiitu mul'ata. Nama sibiraa balitti luka isaatti eebba quuqee mul'achuuf jedha duukaa mul'attanii dafiiti. Balitti godhi sirriitti quuqee mul'ataa jira duukaa mul'attanii bakke. Maaloo gadadamtuu kana yaa Waaqa gadadooma kana yoo kaafte maal taam sagalee tamanna dubbii kee tamanna jaa'u yaa harka ol fuudhimee dafiiti maqaa Yesuusin hafuura gadadoo sirraa dha'eeraan.
hammanni ammatu siiti dubartii tokkotu gaaf tokko dhala dhabdi erga dhala dhabdee baay'ee huntur waggaa 4 ol naannoo waggaa 4 kadhatameefi nami meeqa kadhateetti dubbatee dhumatii garaatti baattu gaafa garaatti baattu gaafa ji'aada waluu jalqabdi naa gammadaa bakka kanaan dura milkaa'uu hin dadhabee amma garuu milkaa'eera jetteetu nama meeqatti himatte lakki obsi reefuu ji'a tokko ganaa ji'a meeqa ta'a ganaa ji'a 8 7 mul'atu dhiis innuu of hima'u innuu of hima dhimma isaa of hima'u kakuun gaafa raawwatu ati dawwaltee himuun gaafatu of himannu of hima kakuun of hima gaafa ji'a 4 ta'uu dide namoonni isheen kanaan dura dawwalteetti himte warruma isheen garaatti baattitti beekantu gaafa waggaa ta'uu dinnaan gaafa ji'a 9 gaafa argan dubartiin kun hin sobdi maseena jedhan ala godhachuu hin dandeessu ishee totuu iddoon gayinaase kakuun amma iddoon gayinitti nu deesiin jedhiin dafi nama si biraatti kun marfeedhaati dura iddoo siifa gahu jedhiin mee warri dhiiraa harka ol fuudhaame eewni duubatte sin naqasinii mee harka ol fuudhaa ila dara waa kola kana xiqqii qabatanii taa'u mee jira yesuus jedhame mee warri dhiiraa jedhame mee sin jedhame warri shabaran ila kanan qore beezii dhabeen qoramaa iraan fuula kana dura ile daasin jechaa meertanu man dhaga'u de malee jechaa jirtu jechuudha silayyuu gaafa kakuun raawwachuu jala ga'u gaafa ji'a ja'a hergamaadhumti kun gara maariyaam naqe maariyaami kaadhimaa qabdi malee hin heerumu durba yoseefiif kaadhimamtee jirti ergamaan waaqayyoo hin ulfooftaa ilman deessaa maqaa isaa immoo yesuus jettee moggaaftaa jedheetu tiraaje abbaa dee jette isheenis dogoggora kun maalan hin beektolan ani koo kaadhimaan qaba akkamitti durbi da'uu dandeessi jennaan hafuurri waaqayyoo si golboo bayyaaddain sagaleen jennaan hin danda'ama baakkiraa nama si biraatiin sagala akka jechaa jedhime sagaleen jennaan hin danda'ama jedhin maali waaqayyo baabura baaqelaa reebuun ta'e baabura baaqelaa daaku harkas qamme baaqelaa maaliin daakaa jiran namatti ol lallabaa jira sila harka ol fuudhaa sagaleen na hiika jira tokko sagaleen nama na godha jedhaa kakuun ija godhataa jira jedhaa kakuun milkaa'ina fidaa jira jedha hiyyaatu namni isamma dubbatte kan isamma jette torbee lamaan kan maal isin oomena je sirraatti ta'e yes gaafa dubbatu isheen ilaa dhaggeeffadha garaagarummaa yohaannisiif yesuusin gidduu jiru ji'a meeqa jechuudha ji'a meeqa jedhan yohaannis inni lafa onaarra dhaabate sagalee misiraachoo karaa tolchaa jedhee lallabu suni inni yesuusiif karaa qopheesse yesuusin ji'a ja'a fuuldura jira jechuudha hangafa yesuus erga ji'a ja'aati ilaa dhaggeeffadhu jarri kun gaafa kana Elsaabeet garaatti baatte waggaa isaatti ilma da'uuf jettu lafa itti afaanni Zakkaariyaas saaqameen sitti hima isheema sitti himeen xumurame lafa itti waaqayyo harraba Zakkaariyaas hin bane hamma isheen garaatti baattu hidhama bishaan hin jedhuun jedha malee hidhama waa'ee milkaa'ina haasa'uu hin danda'u hidhama sababni isaa hin ta'a jechuu hin danda'u waan ta'eef harraba hin ta'u jechuu beeku harraba hin danda'amu jedhu hin ashaga waaqayyo harraba hin milkaa'u jedhu hin ashaga afaan nama baay'ee ashagamaadha mulaa kunoo qaxurra reekun afaan zaa'ir ashagamaa afaanni kee ashagamaadha maaf ashagee saamsameera dheera afaan nama baay'eerra maaliif jennaan beeki nama nanka sagalee nama nan milkaan jedhan nan du'eedhu waan ta'eef nan du'aa haasa'uu keerra immoo ashagee fira gidduu baase haasaa kee namin dhaga'u ashagamaadha firrin dhaga'u ganda yoo dhatte milkooftu ashagamaadha ollaa yoo dhatte ashagamaadha maatitti yoo haasofte ashagamaadha sin dhaga'u namni hin ashageessatu gaaf tokko garuu wayi ji'arra wayi waggaarra harrabi kee galataan banama afaanni kee galataan saaqama ameen jedhe
yeroo kamii jedhe gaafa Elsaabeet isa dhumaa mucaa deessee jettu maalirratti baname beektaa? Maqaa moggaasu irratti baname. Zakkaariyaas jedhan wal duukaa. Harka kee ol fuudhi kan ofii dheeraati. Isa kanaan dura yaalaa turte sana maqaa moggaasu irratti afaan kee hin banamu. Ollaa gidduu fira gidduu isa baqatte sanaatiif maqaa moggaasu irratti afaan keessaa ka Waaqayyo. Maqaa mul'ata keessa ni moggaasa. Dafaati. Hin kadhanna. Maqaa isa yaadaa jirtu sana moggaasi. Moggaasi hin jedhu. Waa kadhataa ta'e, waa yaadaa ta'e, wayi hoteelaa ta'u, wayi guddaa waan yaadaa sana moggaasi. Maal jedhama maqaan Faafrikaa? Maal moggaafte? Maal moggaafte? Kakuudhaan. Kakuudhaan harkai dhaabadhooti. Harka rukuteef. Maal jette moggaafte? Kakuudhaan. Kakuudhaan. Yes, ta'i. Atoo? Sumayyaa deedis. Anis Sumayyaa. Isuma isheen jette atis. Atoo? Sagaleedhaan. Sagaleedhaan. Yes. Ilaabbee moggaasaa jiru. Maal jettee moggaafte? Nama akkasiin tajaajilaa jirachuudha laa argite. Nama kakuutti maqaa moggaasu. Maal jettee moggaafte? Nan badee Waaqayyo. Maal jettee moggaafte? Wayi garmaamaama wayi illee jettu futtaasaa fuuttagaa wayi. Yoo masii galuu hidhan. Moggaasaa mee dafaati kadhachuuf hin deemaa jiraan.